hojiiwwan bara kana keessatti bara 2016 keessatti hojii bal'aa bajata mootummaatii fi hirmaannaa ummataatiin hojii bal'aa akka hojjenne ni beekama. Keessatti Waradaa 19 fi magaalaa lamaan qabnu keessatti akka aanaa keenyaatti baay'inni ummata aanaan keenya qabu 100,000 fi 81,100 fi 87 yommuu ta'u, rakkooleen akka aanaa keenyaatti namtolcheenis haa ta'u uumamaanis haa ta'u rakkoowwan mudachaa ture osoo hin jilbiibbatiin hojii misoomaatiif yeroo kamiyyuu caalaa hojii nageenyaatiif yeroo kamiyyuu caalaa hojii siyaasaatiif aanaan fadis ummata bal'aa qabannee hawaasa keenya qabannee hojii bal'aa hojjechaa akka jirru hundi keenya ni beekama. Haa ta'u malee garuu keessattuu bara kana keessatti rakkoowwan gama pirojektiitiin furamuu qabu. Keessattuu pirojektiin barri kun hojjechuu qabnu isa kami rakkoon bulchiinsa gaarii aanaan keenya qabu dursa irratti maaltu hiikamuu qaba kan jedhu san koree qindeessituu aanaa keenyaa fi hoggansa aanaa keenyaatiin gattaa'uudhaan xiinxaluudhaan kallattii karooraa ittiin hoggannu qopheessuudhaan bara kana keessatti pirojektiiwwan adda addaa 23 bajata aanaatiin hojjechuudhaaf karoorfame keessaa pirojektii 20% dhibbaan xumurree keessaa baanee fi pirojektii 3 kan inni jiru hojjetamaa jiru parsantaa 95 ol kan jiru ta'uusaa sirriitti kaasumaa fi kanneen keessaa bara kana keessatti pirojektiiwwan nuti hojjennu sheedii magaalaa Bakkoo, Jallisii, Nagee Bobbaasaa, sheedii magaalaa Facaatu, Daree Dabalataa, Araddaa Riskii, Dallaa Keellaa Fayyaa, Dhaloota Lammaffaa, Mana Fincaanii, Mana Ogeeyyii Keellaa Fayyaa, Ogeessi keessa galu akkasumatti waajjira Faasa magaalaa keessatti Mana Fincaanii, Mana Tursiisa Shakkamaa, waajjira poolisii keessatti horsiisa raamuu yookaan immoo barmu kompostiidha. Akkasumatti ijaarsa baayogaazii fi mana qopheessaan immoo daandiiwwan adda addaa akkasumatti immaas immoo ijaarsa kilaastara horii aannanii akkasumatti magaalaa Facaatu keessatti mana Fincaanii hojjechuudhaaf karoorfame keessa parsantaa dhibbaan aanaan keenya kallattii godinni keenya nu haayeen sagantaa godinni nu haaye qabannee parsantaa dhibbaan hojjennee ka keessaa baane ta'uu isaa jechuudha. Kana keessattuu hojiiwwan tajaajila lammummaatiinis akka aanaa keenyaatti hojii bal'aa hojjennee kan jiru ta'uu isaati. Araddaa 19 qabnuu fi magaalaa lamaan qabnu keessatti dhimmi mana murtii aadaa dhimma murteessaa rakkoolee hawaasa keenya bu'uurarraa hiikuu danda'a kan jedhuun hawaasni keenya misooma isaatirraa kallattii garaagaraatiin sadarkaa aanaatti mana murtii yeroo hunda dhufuu caalaa sadarkaa araddaa isaatti rakkoo isaa hiikkachuu akka danda'uu fi rakkoo sadarkaa araddaatti hiikamuu hin dandeenye kan humna isaatti ol kan ta'e qofaaf mana murtii akka dhufuuf mana murtii aadaa kana fakkaatu Araddaa 19 fi magaalaa lamaan hundatti ijaarree kan xumurre ta'uu isaatii fi mana murtii ol dabarfataallee akka aanaa keenyaatti parsantaa 30 irra kan jirruu fi isa kana saffisaan itti deemaa kan jiru ta'uu isaa sirriitti kaasumaa fi kana keessatti mana barnoota bu'uura baruu baay'ee kan jaaru yommuu ta'u waajjiraalee bulchiinsa araddaa waajjiraalee paartiidha waajjiraalee garaagaraa sadarkaa araddaatti kana fakkaatu araddaa baadiyyaa keessatti bakka bulchaan keenya gattaa'ee bakka paartiin keenya gattaa'ee tajaajila hawaasaaf kennu iddoo hundatti qopheessuudhaa fi hawaasni keenya tajaajila siyaasaa akka argatuuf hojii bal'aa kan hojjenne ta'uu isaati. Akkasumatti waajjira koomitii poolisiidha. Waajjirri poolisii aanaa irraa deddeebi'ee dhimmaaf sadarkaa araddaatti waa hiikee iddoo gattaa'u dhabee araddaatti aana galuu caalaa maatii isaatii wajjin asitti galee tajaajila hawaasaa uummata keenyaaf kennuu qabu hunda akka kennuuf mana kana fakkaatu araddaa baadiyyaa 19 fi magaalaa lamaan irratti taappellaa gubbaas keenya jirra waan ta'eef hojjennee tajaajilaaf banaa godhuu keenyaaf akka aanaa keenyaatti hojii bal'aa hojii injifannoo boonsaa qabu hojjennee kan jirru ta'uu isaati. Kana malees manneen harka qalleeyyiidhaaf keessattuu dubartootaaf manguddoota keenyaaf kanneen adda addaatiif leenjii bara kana qonnaan bulaa keenyaaf gargaartummaa irra gama oomishtummaatti leenjisaa turreen araddaa hunda keessatti mana sadisatti qopheessuudhaan mana sadisatti akka inni ijaaramu goonee kan deemaa jiru ta'uu isaati. Walumaa galatti hirmaannaa
biraati bara kana keessatti miiliyoona 295 fi 500 fi 275 karoorfanne keessa parsantaa 300 miiliyoona kana guututti ummata keenya nu cinaa hiriiree ummata paartii isaa jaalatu ummata mootummaa isaa jaalatu ummata halkanii fi guyyaa mootummaa fi paartii isaatiif olaantummaa isaa eeggatee kan deemaa jiru wajjin taane hojjechuu keenyaaf irra deebi'ee baga gammaddan baga gammaddan jechuu barbaada. Kabajamtoota ummata aanaa keenya hojii kana karaa qindoomina qabuun karaa saffisa qabuun hirmaannaa ummataatiin abbootiin qabeenyaa keenya caasaan keenya hawaasni keenya qeerroo keenyaa fi qarreen keenya kallattii hundaan nu cinaa dhaabbatee ijaarsi kun parsantii takka bajeta mootummaa osoo hin qabaatiin akkaataa kanaan tajaajilaaf si'ata akka ta'u taasisuu keessaniif maqaa kiyyaa fi maqaa bulchiinsa aanaa Fadisiin irra deebi'ee galatoomachuu barbaada. Kana qofaa miti hojii buusaa gonofaatiinis akka aanaa keenyaatti rakkoo keenya rakkoo namtolchee haa ta'u rakkoo uumamaa haa ta'u rakkoo keenya hunda ofii keenyaaf hiikkachuu qabna jennee kallattii hundaan akka aanaa keenyaatti miseensa buusaa gonofaa nama umriinsaa 9 irraa kaasee hanga nama guddaatti ijaaruudhaan buusii nurraa eegamu sassaabuudhaan akkasitti uummata keenyaaf tajaajila kennaa kan jirru ta'uu isaatii fi midhaan garagaraa uummanni keenya yeroo rakkatu asitti gargaarree akka as keessaa hin baane akka as keessaa kallattii biraatiif dhimma nyaataatiif nu keessaa hin deemne taasisuudhaaf karoora nu kenname keessaa parsantaa 150 oliin raawwannee midhaan keenya buufannee gargaarsaaf haayannee kan jirru ta'uu isaatii fi akkasumatti immaas immoo gumaata midhaanii gumaata maallaqaa karoora nu kenname olitti akka aanaa keenyaatti hojii bal'aa hojjennee kan jirru ta'uu isaati. Akkasumatti leenjii gaachana sirnaa akka aanaa keenyaatti nageenya waaraa sadarkaa aanaa keenyaatti mirkaneessuudhaaf kallattii hundaan diina keenya adamsuudhaan kallattii hundaan aanaa keenya keessatti fuulli haaraan akka hin seenne taasisuudhaaf hojii nageenyaa baay'ee hojjennee kan jiru ta'uu isaati. Leenjiiwwan ammaa sitti gartan kun leenjii gaachana sirnaa kun mata dureewwan garagaraa irratti kan leenji'an yommuu ta'u naamusa loltummaa irratti mirgaa fi dirqama irratti haala meeshaa waraanaa ittiin qabatan irratti ijaarsaa fi hamilee qoor-qalbii irratti ijaarsa biyyaa irratti tooftaa loltummaa fi kan kana fakkaattutti kallattii hundaan hidhannoo guutuu qabatanii araddaa isaanii tuttuqaa diinaatirraa bilisa akka isaan taasisan hojii bal'aa hojii aanaa keenya hojjete ta'uusaa asirratti leenjii gahumsaan aanaa keenya baase ta'uusaa karoorri aanaa keenyaatti qabanne bara kana keessatti leenjii gaachana sirnaa parsantaa 100 leenjisuu qabneennee 6,300 yommuu ta'u kana keessaa 6,410 parsantaa 100 oliin raawwannee leenjii gahumsaatiif kan dhiyeessine ta'uu isaati. Kana gaafa nuti leenjisnu huccuurraa kaasee kallattii hundaatti aanaan keenya dhimma nageenyaatiif dursa nuutu hannuu qaba. Nageenya jechuun nama nageenya qabuun nageenya isaa eeggatu kallattii jahuun dhaadannoo kana qabatee uffata isaanii huccuu isaanii milishaafis gaachana sirnaatiifis bitanii kallattii hundaan nageenya araddaa 19 magaalaa lamaaniin eeggachaa kan jiru ta'uusaa sirriitti kaasumaa fi walumaa galatti qaamolee nageenyaa keenyaa fi qaamolee siyaasaa keenya walitti qindeessuudhaan akka aanaa keenyaatti hojii bal'aa hojjennee kan jiru ta'uusaati. Kanatti aansuudhaan eebba piroojeektii guyyaa har'aan akka aanaa keenyaatti sagantaa cufiinsa isaa cufnee kallattii garaagaraatiin boqonnaa qophii bara 2017 qophaa kan jiru ta'uusaa sirriitti kaasumaa fi ulfaadhaa galatoomaa